gammachuu gamlachuu akka jedhan tokko ajaa'iba lachuu isiniif inni dhufne arra guyyaa arraa itti maxxantee argamteetta akaademiyyaa Afrikaa Afaan Oromoo warra namni 13,000 ol ordofee irraa milkaahee shahadaa ajaa'ibaa irraa argatee dippiloomaa irraa argatee akkasuma gartanii onlaayiniidhaa fi akkasuma gartanii qaxxitaa bakka jirtuttillee bakka jirri jiranuttillee itti dhufuudhaan barumsi kun immoo kanumaa wajjin ammallee gartee tola barattaa kawaa tokko qarshii takkallee kafallee jechuudha. Akkasuma dhiiraa dubra jedhee adda sin baasu bakka jirtutti irraa fayyadamuullee gartee qooda sii kenna. Faayidaa gurguddaa akkanaa dhageessee quba qabda yoon dhagayin ammarraa dhageetti gurratti si calawu jechaadhan si hima jechuu. Mee guyyaa kamii fi guyyaa kamii yoo jette torbaan as deemu keessa gartanii akkasuma gartanii jalqabbinuu dhiyaatee jira. Dafii if dhaqqabii qooda jabaa rabbittiin si haa kennu qooda leenca rabbirraa si haa kennu jecha faayidaa gurguddoo akkanaa kana insha Allahu ta'ala qooda kana argatuudhaaf insha Allah TikTok irrattillee akkasuma Facebook irrattillee bakka hundatti isinii gadhiifama waan ta'eef hordofii dhaqqabadhu qooda leencaarraa argadhu siin jenna. Wajazaakumullahu kulla khair warra milkii walitti deebi'u rabbiin waa taasisu.